waggaa fuuldura keenya jira birraatti deemaa jirra gara yeroo irreechaatti deemaa jirra kanas hubachiisee gara fulbaanaatti yeroo deemnu ayyaana waggaa haaraa kanaanii uummata keenyaaf maaloo goonee karaa fayyaa maal akkamiin dabarsuu dandeenya akkamiin yaaduu dandeenya isa jedhu yaadne kanaafis kaansarii fiixee gadameessa kaffaltii godhamurraati persentii 40 gadi buusne akkasumas ilaalcha qorannoo harmaa free ta'e kaffaltii tokko malee ni kennina akkasumas waggaatti namni hundumtuu waggaatti medical check up package qabna isaanin ilaalamu qorannoon adda addaa jiru kan sukkaaraa kan kalee kan tiruu dhiibbaa dhiigaa isaanii cheekii gochuu wantootni waggaatti cheekii godhamu ilaalamu qaban sakatta'amuu qaban jiru isaan irrattis persentii 40 gadi buusne qaammee tokko hanga fulbaana 5tti yeroo turu tajaajila kanattis tajaajilamaa baga keessan jecha tajaajila kanas takka fayyadamtan waamichan sinii godha ulfaadha.